No, it's okay. British, afaan British in bait, afaan gartee English, afaan English British ra dhufe. Hello. How are you? Everyone who is watching us, welcome to the program. My Kiswahili. name is Hussein Yusuf MashaAllah. from Kenya, a comedian, an actor. I think all of you know me. Ongeza If Kiswahili. you not met me, I think wengi wenyu mumeniona. Akasa. Mimi kutoka Kenya. MashaAllah. Afaan Somalia dubbata? Unaongea Kiswahili? Guddoon dubbadhu. Isaan leen fakkaata MashaAllah. Nama hunda fakkaata beekta. Afaan Itoophiyaa leen fakkaata, Abashii leen fakkaata. Allahu akbar. MashaAllah. Wallahi baay'ee galatoomi. Maal jennaan amantiin teenyalleen gaheetaa yoo ilmi namaa walitti dhufu ilma namaa kana qabiilaa adda addaa rabbiin tolchee kaan kukuyyuu kaan arabtii tolchee kaan gartee yaani qabiilaa adda addaa rabbiin tolchee alama kanarra quraana keenya akkas jedha. Yani sadiif mee inshallah namni yeroo walitti dhufu maqaan kee eenyu jedha amantiilleen eenyu jedha amantii takka qabna maqaa keetillee nu himtee diinaalleen diinaa islaamaati fuula itti dhalatte biyya itti dhalatte biyyi tee tam oromiyaa dhalatte moo Kenya dhalatte moo Boorana dhalatte moo mee biyya faranjii dhalatte moo Hussein eessa dhalate eessa guddate? Ani keenyumaa dhaladhee lafa Isiyooloo jedha. Achumaa guddadhee Schoolallee achumaa soomee achumaa baradhee. MashaAllah. School of Fadena University Nairobi gadhuuf. Hayyee. Achirra graduate tolchete. Waan akkanaa kanallee professional eegum Nairobi gaseenaa. Allahu akbar. MashaAllah. Mee nam maatiirra jechuun gaa Hussein abbaa kan kee himtee haati kan kee maqaan isii een? Haati maqaan Halimmaa Mooluu jedhan akka malee jaaladhaale. Allahu akbar. Akkas. MashaAllah. Halima MashaAllah. Mee Halima gartee abbaa keetis lachuu maatiin jirti? Maama Nadaad. MashaAllah. Umrii isaan dheeressin rabbiin inshallah. Mee gaa yeroo maatii takkarra Halimaa irraa abbaan kan kee si argatu ama ya kwanza ama ya katikati ka jiddu galeessaa moo isa mishooti ati mee? Anini faamil keen keessatti nam shaneessoo dhaloota. Nam shaneessoo. Dhaloota ijoollee duraan na dur dhalate. Hayyee. Nami afur. Nami shaneessoo na ammoo gar nam dhiiraatti hangaf. Ijoollee dhiiraan hangaf. Walumaa galatti faamilii saayizii meeqa abbaan kan kee ilmaan dhalche? Nam sagal. Nam sagal. Allahu akbar. Addunyaanu sagal jedhanii beektaa? Taqaraa moo lubbu dhabde? Rabbi rahmata kennaaf. Fulaa dhugaa jirti rabbi akkas. Amiin. Ammoo intal tokko nuu lakkifte. Baadhoo sagalaan kaa. MashaAllah. Yeroo baay'ee beektaa nam yeroo dhalatu lafa ushaagoo jedhan lafa baadiyyaa dhalata lafa qotaa horii tiisa. Mee Hussein isa yeroo dhalate naannoo kamii dhalate taawuni dhalatee moo baadiyyaa guddatte moo diruma tana? Diruma beektaawunuma. Takka akka chaansii argattee gara ushaagoo deemtee horii tiisitee gaala tiisitee re'ee tiisitee beektu? Iyo. Ammoo waan mar tokko waan asiu gaafa ni primary jiru. Gar akkoo dhaqee dhiqoo horiillee agul deemee harreellee raajee. Waan mji tokko waan asiu agasir hin jirtu waan horii agas shaambaa maanii guddoo keessan beeku. Baadho maarree maal bee inshallah. Waroori qabu. Tole MashaAllah. So shuulee toomtellee nu himte mana barumsaa kamii baratte isalloo? Primary school karibu sadii. Secondary lela makaso. Ayyee. Siolo boys akam beekani. Siolo boys hojaa maqadan beekani. Yada geebar. MashaAllah. Mee namni islaamarra maatii muslimarra gad dhufee gartee madarasaa wayillee quraanallee hin sooma maatiirra gariin gartee qaalluurra sooma. Mee Hussein quraana soomee eessatti soome madarasaa soomtee jirta qaraatee? Iya soome madarasa ijoollee kan soome. Beta garkeen Quraan kita lojaa dadaalkee dadaaltee hin jenne akkas
sirra badille. Dhuga. Ya baafadhaa soomelle ji soomalle. Alhamdulillah hojii ji soomiga witri guddoo qaalole qarqaaraa lemsaajit. Maashaallah. So hojja siyolloo fadha guddinna. Qaalonni guddoo na beekte bohoo itti filatallee qabadhite. Maashaallah. Maal waan khayrii hojjechaa turte. Mee ilmi guddoo qabaa jedhu. Eeywa. Maashaallah. Wallahi baay'ee dansa. Meegaa nam gartee ABC namni tiicharii iskuuratti illee shuulee yeroo deemu nama irraa barate tiicharii isaa hin beeka. Quraana eentu aliif baataa gartee kana eenyurra somte eenyu hin yaadatta una kumbuka. Hin beeka. Eenyu nika shayin ustaanni kee. Kaalichi akka malee na barsiise. Hayyee sidhaanee fa'a. Kaammata akka malee na raananii leedaa. Beeta quraan kiloo jasin daanii ni baratullee. Hin barat akkas. So namni na barsiisee qalinkii qabacha na barsiisee. Ani nam danda'ee quraan kiloo ofiin soomu. Hayyee. Maqaan isaa Maalima Qaadirre. Maashaallah jira. Injir. Maal jettaa mee? Galatu guddaa qaba akka malee jaalladha. Allahu akka malee na qarqaare. Umrii isa dheeresina wallahi. Fuula inni ejjuutti rabbi umrii dheeressee waan tasaa kennaaf. Amiin. Akaraaf addunyaallee. Amiin. Rabbi umrii haa dheeressu maatii hundaa'u inshallah. Maashaallah silaa'u seenaa yooni haasofnee nagatee waa in dheeraatti inshallah ta'ala baay'ee takka galatoomi siin jenna inshallah ta'ala baay'een gartee gammadee yeroo ati gartee si afeera invite tolchee takkaa waliin argine rabbiin carraanuu kannee namaatu naga bilbilaa bar carraanuu kannee akkana gadhuuf keetiif baay'ee galatoomi nama respect illee na tolchee nama gartee kabajaa qabu ati rabbi sirraa jaalatu waan baay'ee hojjetaa jirta gaa waliin beeynu malee gara social media namu wal beeka. Galatoomin siinjaa simuus na jalaa kaaftee na dubbistee akkasitti taayimiillee nu qabdee gadhuftee obsitee maashaallah galatoomin jedha. Meegaa Hussein kiyya inshallah ta'ala guyyaa dhibiitillee gad deebina inshallah. Yani sequences gartee torban kana keessa gartee barreeffama adda addaa gartee ustaadonni wayilleen qaalluun wayilleen gartee waa'uma diraamaa kan keetii ilaalchisee barreeffama gartee nam gartee isa kana beeytan dhaamsa meeseejii kana itti geessaa inshallah ta'ala. Jedhanii waa barreessanii turanii waan barreessan san argite soomte moo dubbiste moo argite? Yaa argite. Ayyee waan yeroo garii beeta meeseejii gartee nama arsufaa namni barreessaa yeroo garii kan gartee motivate nama godhu gartee thank you galatoomii namaan jedhullee hin godha. Mee yeroo argite kana maaltu si dhageeme? Wanni beeta tafawutiin dhuftee? Akkas. Qorsummaani Facebook keessa qoran sun. Sa. Anqara duyyuu qabu namumaatti screenshot tolchanii. WhatsApp na ergan. Tole. Duuba ka WhatsApp na ergan ani laalaalee ammoo sheekii tokkollee ayyuu reply deebiseef. Ayyee maashaallah. Sheek Raayyaa jedhamu guddoon beeku. Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa. Reply le deebisee anna makanaati jedhee aksatti meelle. Akkas innilleen kaaseense waan barreesse san. Ittime galataalee qabda yeroo gorsaaleen aadaa beektanum jirti. Akkas. Ammoo hagariileen akkamtuu fudhate. Eeyyee. Ammoo angulaaleen butam. Beektaa social media kun hojjaat gulbutamtee teleefookas dhabda beekta. Dhuga. Laalattee akkasitti hojja majjiibulee taate akkasitti deebisita. Akkas. So akkamtuuletti fudhanne waan jedhan suni nafaasuudhaaf malee sila positive reply kennufe. Akkan. Ammoo nafaas dhabeen gartaa irraayyuu guddoo nafaas dhabee wakkattiin wal agargata. Dhuga. Duuba kana ameenallee hin garree. Akkas uma inshallah rabbi mee waan takka suuraa takka si daawwachiisa picture moja gartee nam baay'een gartee umrii kan kee kanallee waatu wana fikrii labda gartee muzee achi kutee waggaa 50-60 kana gartee ammoo ati nama waggaa gartee suuraa kan kee kan riil waan kan yeroo argine kan jiimaa san argine 15-14 fakkaata mee kanarratti uno asirratti suuraa kan argitu. Kuni suuraa kanarratti illee muzee fakkaata. Numee namni si waliin jiru kana suuraa kanarratti armatti.
Kao namkana. Nami kuni Kenya Film Classification Board dan. Okay, isa waliin hojjechaa turte? CEO. Waa mudoosi jechuudha kan nama jaba. Nam jaba classification board suni. Board is one filmi comedy one filmi cufani dili. Okay. Am gaaf kana ni isgul deme. Warri waan clean content agarte waan hamtu dubban jalla. Anin ambassador warra kasi. Okay. Kara agarte deme wani kun hamtu. Lazima waan hamtu tochite comedy waan hamtu golin tochi. Dhuga. Nami gari beta waan hamtu faafan keessa fudhate ka ijoollee hin daawwan. Akkas. So anoja comedy toch comedy inti waan dasa jalla. Akan. Waan mu waan barsiisa. Akkas na fudhate Kenya keessa fudhatu waliyaan. Aywa. Fula hedduu agarte. Akkam baase daawwatu waan dasa barsiisa. Artistiin dubbadhee. Akan. Ijoollee amma ta'an waan artistii duuduu feetu dubbadhee. Wazazi yani hawan. Maatii. Hawan dubbadhee maatiin dubbadhee. Akkana lazima nami waan hamtu hojjate akkasiin beekoo min argatan. Akkas. Hojjatu waan hamtu hojjate si baratanii waan dasaati irra hojjatullee irraa si baratan. Dhuga. Tan nam gorsaa yaani doozii suni walii yaane. Maashaallah. In jiran isaanillee nama jaloo wayii fakkaata. Inni Mukamba. Okay, sawa. Mee nam kanallee mee asittillee suuraa kana kunoo wal fakkaatanii eenyu. Kunini nam akka malee beekam Kenya keessa. Aywa. Anduri nam kana ta'u fe. Maal hojiin saaree? Yani nani akkisee nam kofalchiisa. Akkana Kenya keessa beekamaa. Beekama gartee beekame nam kofalchiisa akka malee nam taphachiisa. Hayyee. Yani akkisa nam taphachiisa nam kofalchiisu fedduri. Bakka akkinni Dubaayini Maasaayi beeta. Aywa Maasaayi. Maasaayi. So akkinni dubbasu cufuuf barsiise. Amma jaafela. Aksentii akka isaa sun tolchite dhugaa. Aksentii akka isaa sun tolchi. Kan. Nami fuul langarroo jaan dubbadha maasaa uumedha. Akkas jedhan Nami kun maasaa uumedha. Anu akkas maashaallah. Waan ajaa'ibaati. Mee suuraa gartee yeroo komodii hojjettuu fi kan ammaa kun baay'ee istafaawutidha. Nam suni guyyaan anis baradhee rabbi guddaa agartee nam suni walii aktu fedha naa tochaan jedhe. Hayyee. Ani kilaas 3 gan kudhan moo gargam waanuma akkasii. Long time yeroo. Dhufum dhufee Nairobi seenee naan isaa waliin hojjan. Galatarra zimiyaa naa tolchee biti. Akkana. Sababa nama sababa siitee komodiitti si gaffideellee mee ni haasofna. Armatti suuraa kanarratti akka mee suuraa kan kee kan ammaa kanaa fi kan gartee yeroo diraamaa dalaydu tafaawuti kappisaa gartee qaba. Kun asitti illee gartee muzee sadii gartee nam sadiin arma jirtanii. Maasha Allah. Mee maal jedhan na gaafataa jiran beeyta mee waan bishaan itti noqatan kiboko ulee kan kee marxoon eessa jirti imaamata eessa geessee jedhan kun Hussein moo nama dhibiiti warri jedhuus hin jira Husseenuma inshaallahu ta'ala yeroo dhibii gaffinna sanii mee Hussein kenna asirratti kunoo Hussein kana maasha Allah uno Hussein kana real Husseinin kana jechuusa Allahu akbar maasha Allah mee asittillee suuraa kanattillee suuraa takka si argisiisa buutulee kidogo suuraa takka eessa qote suuraan kun tan gaafame mee tam kun mee asirra waa chaampiyoona waasii kannan kana competition tokko dhufe lenga ugaidi na talanta ira ayye terrorism akka malee guddatte beeta Kenya keessa waan al-shabaab kan ijoolleen guddoo acha kayyaati kawaan kan keessan beene amma reason biitii acha kayyaatu fi video irraa reekoodaa gad ergan hin jiran
Kaagarte nami akkamtu diini akkamtu soomee nami gari beeta arma keenya keessa hin beekanii. Gurraalee kiristoon tunini. Bita diiniin islaama nama mijeessaa waanum kan nan barsiiftiidha. So nu viidiyoo irra gad hojjanne ak diiniin islaama nam hattii hin qabne agartee nama koosoo hin qabne ati jeesa. Ati ni rabbi guddaa fuul rabbi guddaa rukute addambii qabdu. Diini ya salaamaa jedhan san saa. Diini ya salaamaa. Amaani akkan. Islaam maqaan islaamatu beekta peace. Peace amaani akkasi. Tan irraa nan barsiifnee viidiyoo tolchinee naani. The best video and the best actor fudhadha. Yeroo sanitti bara kam barri kun? 2017, 2018. Okay, 2017. Video yalen the best taate. Aye anilleen the best actor ta'i baadoo. Yeroo kan afaan gartee Kiswahili afaan Oromootiin afaan Booranaatiin gartee hojjetamoo mee bara kamitti gad dhuftee aktera ta'uu kan yeroo kam gartee Keenyaa keessatti hojjechuu gartee Keenyaan TV irratti illee si argine. Mani. Bara kamitti gad dhuftee waa'ee aktera kana waan gartee artii kana tolchuu gartee comedian Ani ni yaamatan gan 8. Gan 8. Gan 8 ila sirtan keje. 2012 university rufee. 2012 Nairobi gaseenee naani waan kan jalqa. Ammoo duruuftu skuula tuuna mummuwaan kan taphatee nama kobalchise diraama skuula cufkeeji. Akkas achumarraa eegaltee achumarraa ansitee jechuudha. Achumirra gaafa biqaatu. Yoo jaadhani. Manum keessa illee nama kobalchise. Ammoo professionally 2012-2013. Bara 13 kana keessa okay. Professionally TV keessa. TV Kenya. TV Kenya. Afaan Kiswahiliitiin. Channel. Channel gaya hojjeta Kenya keessa. Jaba. YouTube ganna tokko jala kee jira amma tanaat. Kanuma gad dhuftee Oromoolleen kanuma keessa si barte. Kanum kenna barat. Achiin dura gartee warma Kukuyyuu Masaayumaa fi nam Somaalee si seen. Kanum. Eega afaan dhuftee afaan Booranaatii fi afaan Oromootii fi kana warra Itoophiyaa kana waliin makamtee gartee kana waa hedduu si mudate gartee yeroo gariillee beektaa Arawaan gartee hedduu afaan Oromootiin yeroo jettullee hin jira inshallah hin jedhin sanii mee Rabbiin nama laaffisina Rabbiin waa hunda nama laaffisa mee aadaa Booranaa keessaa namni gartee kan uffateetu uffatu kun gartee naannoo Hararitti taatu imaamata taatu koofiyaa taatu marxoo taatu kana gartee nam sheekaati uffataa jedhanii akkasii beekanii mee naannoo Booranaa keessatti aadaa eenyuti eenyu akkan uffata baadiyyattis magaalattis qaalluun. Kenya keessa? Ambeeta Kusheet community jira Kusheet. Picha tangarta picha nu nam sadida. Advertisement sochuu jir Safaricom. Kampuni Safaricom irraan jira beektaa ka simu. Simu kan simu toto komershaala godhaa jirtan beeksisa. Picha sanam nu advertisement sochii. Nu inammoo jaa kan warri nu representinu. Kusheet. Okay, Kusheet tribe jira san okay. Oromo, Borana, Safara, Somali. Kana. Warka representing. Echuun jaaroleen garana Kenya ta Somali ta Borana. Akkas naqat malee waa diinii maaliniti. Eewa. Tun akka jaarolee laftana naqatu. Uffati suni. Malee uffata qaalolee maanii suni qabdu. Jaarolee naqatee akka horiilee ufumatti sitee moona roobila fogee bultee marxoo lafallee qotteeni. Lafallee qotteeni waan tufaan hojjetan. Echuun wanni warri akkas naqatuufi lafti teen lafti Booranaatiif lafti Soomalii Kenya keessaa akka malee oowwiti. So oowwaa namni hojjetan sarwaala fageeyyatu. Ingubatee deewo nafi gubatee damma warri tan didaa
duuba uffatu wani marxoo sun hidhata. Jaarroleen keessuma. Akkaan. Doo amma kum jaarrolee achi akka jaarrolee keenya akka jaarsi garana karakta sun fudhadhee hojjatu malee. Wani dhibiin ani diintii akka fedhaa yookaan akka diintii akka qaalolee fatahaa hedduun hin jiru. Okay. Mee waa last time yeroo waliin haasofnu waanatti himtee turtee waa'ee diraamaa kanatti illee qaalluu gartee scholars warra amantii beeku waa'illee gaafadhee ture mee daawwattoota keenya maal jetta warra nu daawwachaa jiru inshallah waa'ee diraamaa kana keessatti illee waa gaafattee isaan illee go ahead naan jedhanii jette. An guyyaa qarwaan kanaan beeta kennuumsa rabbiin namaa kenna talent. Akkas waliin dhalatan dhuga. Dhuga. So ani qara duri aduwaan aktii kan inaan zinuyyuu nami beeta kan jaribee nami waan dhugirra fikire beeta waan yaani waan tokko kaatini kan tocheete kaatirra yaani decision making jira beeta. Akkas. Ana kan laale dhiiroo qaalolee yaamee ani taalentii akkana qaba. Sirbuulleen danda'a. Akkaan. Aktingii tan nam kofalchiisuulleen danda'a. Mee gorsinaa kennaa jedhee gaafata. Kam gartee design naa tolcha. Innaan qaaloleen kwanza waan sirbarra fagaadina. Jaalleen inni beekaa taa'ammoo keessuma gaafata. Haraam ta'uu hin beekta. Keessa haraama sirbii haraama hin beeka. Innaan qaalolee gaafadha bakkana akkana. Tamitir naa gooma innaan waan sirbarra fagaadiyyuu naan jiran. Kabsaa agartee sirbu dhooftee ofaani. Yaani hojiin tateetuta sirban tayiniyyuu naan jiran. Akkas. Innaan waan aktingii hakublaa nam kufalchiisan kan fa'u akka meede gaafata. Innaan tun dhibin qabdu. Ammoo hojja keenya keessa dhufanii si baratan. Kaan buna hamaama fa'aa si barbaadaa naan jiran. Kaan buna akka farsoo midhaasa fa'aa. Farsoon beetanii? Naan beeka. Boon beekan taas kaawwanni kan. Alkohol. Warkaan fa'aatti girsi barbaada. Waan kan hin tolchinii naan jira waan haraama tokkollee ittiin dhiyaatinii. Akkaan. Dhugaatuun wanni sun yana dhaqqabdeechi. Ganni tokkollee hin ta'in. Simu amma si bilbilan. Simuna bilbilanii beesee guddoon na sobatanillee. Akkas koomarshaala tolchitaa beesee. Akkas beesee guddoo dhuga. Kayyoo an sila fudhadhee fuulaa gasillee waan dhugalee naa tolchitu. Dhuga. Ammoo rabbi guddaa filakkis. Naam maasha Allah. Si galtee? Dhuga. Waan beesee tanaaf fedhee akkanatti yakku wedhe. Akkas. Ufirra lakkisee advatisullee lakkisee ujumtii tamtii nam kufalchiisee diraamumaan hindelee. Akkaan. Si galtee? Duuba akkasiin advayis qaalolee ta'an argadhee akkasiin waan kan hojjat. Wanni dhibiin an takka kaandoo biraallee tolchee hamtuun an ta'ellee takka hin jirtu. Akkaan. Qaalolee illee followaastii akka malee na gulyaatillee. Akkas. Fakkaata gosteenna. Guddoo laaltee simullee naa dhooftee waan baay'ee hojjetaallee mana. Ayye. Ijoollee tiinallee dhuguun barsiisee dhuguun qarqaarellee. Maashaallah. Mee kana keessa waan baay'ee gaa nam mudata. Sometimes yoo diraamaa nam gariin hin jaalataa. Gartee yeroo garii rikoodii osuma viidiyoo waraabduu viidiyoon sagaleen faan hin jiru. Waan si mudate jira. Diraamaa dila kana keessa kam jaalata? Chaalenjii si mudatee fi isa kana keessa namni gartee hunda kana keessa kan jaalatu jira. Amma yoo na gaafatte kam jaalatte yoo naan jette kan jaaladhu jiran. Atoo as your artist kam jaalatta? Chaalenjiinoo maaltu si mudate mee waan nama kofalchiisa. Eegmee erikoo naangal chaalenjii si an keebbamoo? Chaalenjii waan keessa baate si mudate chaalenjii gartee viidiyoo keessatti. Beta aktingiin tunu chaalenjii qabdiyya. Sagari waan ati expectituutti agartee hin ta'an. Ati expectation guddoo farra qabdi. Akkas. Kagari namni commentiin inni si qoru si jeefti.
Saayik sirra gabuuf. Dhuga. Zero si deebiste zero. Zero si deebiste. Ammoo kallee thank you eteen amti akkamtuun dubbiftu. Akkas. Waan daawwatee beeta komentii sii qore. Eegii daawwatee yaasa support. Duwwaan qar komentii guddoo irraa laallee hamtuutti fudhatu. Ammoo gara rekoodii chaalenjiin guddoon jirtu. Wanni akka taphaatti sautiin sagaleen faan bahuu sun hin jirti. Laayitiin faan sirra yakkeessiin gurraatoof tufaaleen hin jirti. Akkas. Aktaan ati hammattee waliin aktiifaa jechuun akka dansa gadi hin baasi. Dhuga. Komeditaan namichi fulumtatte eegatu, pattumtatte eegatu. Akkas. Yoo patti warqaan isin kofalchiisinii patti tatteetiin baatu. Akkas. Yoo warri irraan gammadin illee baadhoo biyyoosiin gambuutii namillee komediilee namtu. Amuji guddoo qabdi laazima nam kofalchiisa maan tochaa. Akkas. Maan hojjedha maan jedhaa. Anduum takka skriptiin qoran. Kokkichua mata qabatee deemta. Iyo ani akka namni agartee gattaa'ee badaa maan jedha armaatti maan jedhee qoradha kaani. Takkin barreessi. Ana kanum bira jooja kamera argu. Aidiyaa callaa midhaasee. Akkas. Nam waliin akka nulle aboo akkan jedhedha. An hojja action jedhanii wanni amata kenna dhufti. That's it. Waan hojjettu. Awweese mutuun bisaanii falaalee irra dubbat. Jarkeena. Sunuun falaalee irra dubbat. Yoo nam dure jefa nam kofalchiisullee in qoradhan akka nu laalee rabbiin guddaan beekumtaan naa kennee waanum yooftu afaan kennaa kaa'ee akkasiin dubbat. Akkan. Nami gari tan hin danda'u. Hojja isaa waliin atti takkaan wanni nam kofalchiisan afaan kenna dhuftee nu dubbadha kaanii. Nami qoblee viidiyoo taayyak. So challenge dhugaa hojja talaa deemtulee nami jirtu kufasise. Akkas. Nama akka malee horii qabdu kufa agartee maal jennaan beeta TV fa keessi daawwata YouTube fa keessi daawwata. Yeroo ko barabara waliin dhuftan. Abo tokki dokudo waa baasi beesi ar siin jedha. Waa baasi beesi fa kenni maal. Ati miskiinu moo akka talent tana waan di korreenti fa ofirra baasitee waan tanaan hojjetu. Mee karaarra unakimbe ko bara waan kana karaarra rekoordi gootanii maaltu gartee challenge si mudate yeroo garii wrong way fa deemtee yeroo garii gartee maal namni illee si daawwataami. Akka malee. Guyyaa tokko faa isilii Nairobi. Ayyee. Beeta akka malee nama qabdi isiliin. Nama baay'ee. Nama hedduu. Akkas. Nami na baay'ee rekoordu dabu. Nami cufficha naan dhaachuu fedha kaan rekoordu jiru. Natti baanii kagari kelele taanii rekoordu dha. Kelele dubbi namaa. Akkas. Sagaleen nama bakka viidiyoo keessee. Akkas. Kagari ammoo tokko waan inni ta'e na rekoode simuun. Simuu isaatiin. Simuu afaan Oromootiin maqama. Simuu. Simuu telefoonuma jedhan. Bilbila. Bilbil. Telefooniin na waraabee. Adwa YouTube ki keessi keeyyatinu YouTube isa kee keeyyate. Makoosa. Digaltee ammoo hojjaa sun beektaa hojjaa dhufee kiyyir keeyyadde. Copywriting irnaa kaan eegir waan biyyaa hattee naan jedhanii chaanelii leweessanii na dura hidhanii. Ayyee. Nam kaan barbaadee baay'eeni viidiyoo ta'an irra fuudhu yookaan chaanelii tatte sirippootee irra si fuudha yookaan chaanelii sittidhaa hidhanii. Akkasiin namichi kaan chaanelii kaan viidiyoo titaan irra fuudhu. So chaalenjiin akka malee hedduu. Kasappoot fakkaatu margari rekoordu feeta ammoo beeseetti qabdu. Akkas. Mallaqi qabdu. Sa. Waan aidiyaa baay'ee taa'amata keessa qabu. Ammoo chaalenjii faayinaansi qabu. Maashaallah. Mee maqaa tokko nu dhibe baali afaan gartee afaan Booronaati moo afaan gartee eenyuti Bahaaliyakeen kun maali isaa dhufe eenyuti moggaasee kana siin jedhan?
Maqaan kunini maqaa warri Soomaaliyaa akka malee tumme. Wanni kun fuulaa jirti jechuu. Wanni kun fuulaa jirti jechuu agartee. Akkas Bahaaliyakee fuuluma isin jiru. Bahaaliyakee iko Bahaaliyakee. Akkas bakkuma isin jirti. Iko fuulumisi jirti jechuu. Akkana. Waan am gammachiisan. Waan akkasii. Maqaan nickname kana fudhattee deemte jechuudha. Akkasii. Maashaallah. Meegaa waan baay'ee hojjettee Hussein Rabbi gartee khayrii warra hojjetu nu haa tolchinna. Gartee waan baay'ee hojjettee komedii waan baay'ee hojjettee yeroo baay'ee side effect illee waan booranaallee waan gartee aadaallee waan amantii qaalluullee hojjetta waan gartee positive illee maa hin hojjennee warri jedhuu jira. Akkuma natti himtetti waan viidiyoo tokko gad dhufaa jira naan jette waan gartee aadaa fi amantii. Ta kwanza qaalolleen irraan qabatu fedhuyyuu sun. Taanaan barsiisan agartee aadaaf diini islaamaa. Nami afaan keenya kan dubbatu. Guddina kagarii aadaa jabeessee diini laafisi. So scripta kana qaba. Talee support irra fedha. Nami danda'e wana ergeerelleeni. Maan jennaan qaalole sun fuudhee Nairobii fuudhee. Beessee fe'aa transport waan kan cufnatti itti simaamiyaaf. Ijoollee waliin aktiinullee. Sii galtee? Akkas. Duuba scripta kana qaba. Ammaan tan namaatti himu. Akkas. Akka surprise gadhufti. Inshallah. Inshallah. Rabbi umrii nu dheeressan umrii hunda keenyaa rabbi achiin nu haafu. Kan video kan gartee complain about the video ke complain warri tolchuu qaalluun ustaadni warri amantii hordofu video suuraa kana yoo yaadatte asirratti sheekh tahee kanarratti maal jettaan gartee ndiizillee beesee takkallee fudhatee maal jettanii muuz tokko banaanaa tokkollee fudhatee kanaa jedhanii mee kanarratti maal jettaan ati inshallah. Ambeetayi. Channelin kiyya maqaan Bahaaliyakee TV. Akkas arge. Sii galtee? Akkas. Wanni ani tochuu fi ijoollee teen qarqaara. Akkaan. Channel hedduu akka tokko obsinaan TV. Akkas. Kaaleen kan video sun irratti hojjadhe Robert Yubeda. Kan dibiin obbu Tubeda. Kan dibiin kiyya tiyyaadha. Akkana. Kana hundarra gad dhufta. Kaaleen abdii Oromoo. So channel hedduu gubbaatti hojjadhe ijoollee tan qarqaara. Ayya. Ijoollumaan teentuun akka dhufte ta Oromoo abboo channelin kee kun diqqa. Ayya. Saatitti nurraa argaa jira. YouTube'n hojjetanii guutatiin isanirra cufnaa hin jedhani. Ati biitii si beetti baay'ee si fedhani. Let's work on jedha. Nami baay'ee si fedhani ammoo jaati channel keenya irraa mul'ate. Nu daawwatanii viewsiilee korti. Akkas. Idea teen qabna irraa nu gargaarii naan jedhe. Gurbaan ka idea sun dhufele inni leen hammee noo maatuun qabu. Akkas. Ka irra yaadin edha aboo waan akkanaa jira. Na gargaarii. Tole. Innaan aboo akkasii. Sawa yerreen ijoollee teen nami ani namata beekamee nam dure jechu waan komedii kan hojjetanaha. Yoo ani isaanii gargaareellee hin fakkaattu. Sawa yeree maanta qarqaare. Tole. Ammoo niyyaan ati qaaloletee maqaa yakkinaan. Ohaan diinitee yakkinaani. Wallaahi billaahi takka mataa keenya keessa hin baane. Tole. Irraan fikirreeyyuu takka.
Nu akka warri irra dubbatu nu akka malee irra naanayyuu. Akka malee nu rifachiifte. Ammutana yoo ati YouTube laaltu. Reef mutanu mirkenne video agartee raallati dhiifam kadhatan. Akkas. Yaa dhiifam kadhanne yaa raallati kadhanne. Channel lamma qas jidha sun cufa. Akkas. Gubbaa jirti. Makoosaan fuulaa hunda hin jirti. Akkas. Namni kun beektaa nuun kunini. Binaadamu makoosaa nuun ta'a. Sin kappisaa. Hin dhabna. Dhugaa. Yoo namni dhabee gorsan malee hin haadhan. Akkas. Ayyee namni ammatan kophee baratanii nama afaan kan dubbatu. Namni ammatan Bahaaliyakee maqaa itti dhaanii waan asee hin beekne iyyuu jiru. Dhugaa. So ani akkam baqaa yoo mataa keenya dhahani. Oliin deema kweli. Oliin deebitu hin duute. Hin ajjeesaniini. Dasaan namnatti meena gorsee akkanaan itti naan jedhee turgo. Akkas. Nami gorsi godhanneellee beektaa. Akkas. Nama fikir hin qabne. Akkas. Muslimaa miti jedhan gartee akkun akkili akkas nama akkas. An namna gorsu. Hin fudhatta. Gorsa kun dasa fudhata. Akkas. Raalli diilee kana dhiifam. Akkan. Dhiifam naa godhaalle yaa'i. Akkas. Takkatti fayyaa dhabe. Ammoo dasaa agas irraa ta'e garnaam gammachiiftuut karaa jira. Akkas. Baay'ee midhaan. No folcha. Poole saanaa jetteen jechuudha. Tabboole biranaa deemaa raallatti qabaadhaan very sorry. Akkas. Gartee ummatu tanuma amantiilleen tanuma nutilleen gartee yoo si mufachiifne anis ustaadoonni sheekan hundinuu poolee dhiifamaa soorii siin jenna atilleen dhiifamaa jetteeni waan dansaan tolchaa khayri irratti maa wal gorsuu gartee advaayisii namni walirraa fudhata advaayisii na tolchaa jettee tanuma gartee maashaallah rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa jaalatu nama islaamaati mee Hussein keenya inshaallahu ta'ala gartee quraan beta anilleen akka binaadamu diqqoo namillee beetoo jedhami waan hamtuu fasin irraallee hin dallanta. Akkas. Maan jennaa binaadamu ka dallanu ka gammadu waan akkasi qabna beeta rabbi nu kee kaa'e. Dhuga. Nami garee akkamtu narra dubbatee chaanel isaallee sabskraayibiin allee cufee. Nami kun nam kennan isi nama madiini akkeesijuu akkana waan hamtuu ta'e. Channel isaa hojii subscribe bitaniillee irra goraa jedhanii waan hamtuulee cufeen irra dubbatan. Akkan makoosaa kunis akkas hin jedhan. Bakkanallee akka binaadamu kan dallanee waan hin jedhe. An duri afaan Kiswahiliitiin hojjanne. Akkas. Warri duri na beekulleen takka hamtuulee narraan fudhanne. Akkas. Ayyaanillee takka hamtuulee hin taane. Dhuga. Akka guddaa afaan Kiswahiliitiin hojjedha afaan keenya. So akka laalee an guyyaatti ganna takkachi kan afaan keennan hojjedhe. Maa kun gartee. Maaf warri keennin beddeela hojjaan dhabna gorsu. Narra duulan. Narra duulanii waan kan cufna tochani. Dhiisoo jette bas. Beddeelamma an ofirra lakkisaa jiru. Akkas. Afaan keenyallee ni deebi'een hojjedhu. Akkuma kee ka durii hojjedhe kan afaan Kiswahiliitiin akkasuma hojjedhaa ofiin jedhu. Akkas. Nami tokkolleen kana gorseen tolchinillee naan jedhsi. Akkas. Ka wal dubbannee qaleessi mukee wal dubbannee naan lakkisiinillee naan jedhu. Akkas. Maan jennaan waan xiqqoo akkasii irra dubbatanii. Walla akka malee guddattee nami fuula bachuuf namirra dubbachuu jiran. Akkas. Yaayyuu maqaan ayyaaka maqaan kiyyaa maateeyyuu. Nami kun hama. Nami kun sijuu diini maani. Ajui diini amanini ajui ka. Kiristaana letti fedhanii nama. Kiristoo warra jedhus kun gartee hin barbaachisu wal advice wal tolchan nam dhuga. Wala dallane. Afaan kan hojjaa laatu wallahi maqaa rabbiitini. Afaan keen kun countryin isaanii dhaqin jiru. Video tokko hojjetaanii wanni agartee temperature namaan biiman taan dheedhi. Videoon sun Indiyaa cufadha lafti isiin hin dhaqin hin jirtu. Biyyeen isiin hin gahin hin jirtu. Duniyaa muzima wal geette yaa. Duniyaa muzima wal geette Ameerikaas. Akkas. Kapaka channel Firansii cuf keessatti dubbatan. Akkan. Maan jennaan afaan keen hin dhagahan.
reaction man gabbaa ta'an irra dubbatanii bada afaan kutamedhanii wal gaafatan. Akkas kilipii xixiqqoo fudhatanii Afaan keenyayyuu fageesse. Akkas. Walda keessa afaan keenya fageessee hammatan. Comedy. Amma beddel namni kun afaan keenyayyuu abaratanii afaan keenyaa fageesseedhanii sappooti naa kennani. Na duulanii na haadhanii subscribe tolchinaa fi jedhanii abboo. Abbo please wachana no this akana kweli intaan imbele ndemno kana nyuma wal davis na male ege wal dem akas amantile na kana jattu akas war wa ballese akas ijo war barte qur'an len somin kawan bayne ijo lama garte asirrati male shekotin wa barreste obalesa kenya kana garte nasiha garte advice tolchafi inshallah garte mavazi islama ufate wan garte kidogo mixi orchestra tolche jalani wa barreessan isaan kan fuudhee addunyaa kana gartee akka hiyyaa kun darasaa kidogo tana jiramiti wa qur'aan leen soomin wa illeen beeyne kanaatu baay'ee barreesse beeta sillee hin beekan namni dhufee gartee directi private namni sila dhufee simuun keetilleen akkuma nanu achirratti argadhe dhufee contactis godhee wal dubbisee namni kan invite wal tolche Hussein akka nu tolchi akkas hin tolchin waliin jedha atu advice hin fudhatta sani masha Allah hawaasa keenya inshallah taala wal haa guddifnu walirraa gartee suuta haa jennu inshallah taala nam keenya haa gorfannu kan makoosaa badii gartee dogoggora tolchees gorfannee karaa irratti haa deebisnu amantiin teenyalleen kitaabni fi mutumeetu hatta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanuma nuun jedha gartee saniif hatta waa gartee namni amantii biraa la hordofullee waan dansaa waliin gartee hojjeta amantiifillee ganaan waa hedduu hojjedhaan an jedhe maal jedhe Hussein nam keenya gartee aadaa fi gartee amantii aada irra gartee aada jaalata aadaa tan irra hordofaa jedhe gartee maal gartee qabiilaan takka naannoon takka booranaan takka walirraa hin fuutu nyaapha xilaata walitti ta'anii jiran saniif kan waa hunda barsiisuun artiin waa hedduun godhanii inshallah ta'ala nama khayri hojjetu rabbiin sillee haa tolchu umri lee rabbi si dheereessinna jannata lee rabbi subhanahu wa ta'ala nu kannina walumaanu inshallah ta'ala hunda keenya baay'ee sirraa gammanne mee Hussein gaa inshallah ta'ala nam gartee nam sirbu yeroo gartee warri sirbu mee sirba tokko naa sirbi jedha nama islaamaatis quraana naa qaree jedha suuraa faatiyaa inshallah ta'ala nu qaree barakaadha borullee sawaaba itti argatta inshallah ta'ala maayo sumaan duunellee gartee tuneenda peepo inshallah ta'ala kama Mungu anajalia akasime irra khayme quraana suuraa xiqqoota suuraa nu qaree Hussein akka bira amantii bira hordofaa warri jehuun dhabu beeyta nam kun eenyu amantiin isaa maali nam kun kuyyuudha namni kun Somaaleedha namni kun Amaara gartee Boorana moo garri kan jedhu sin jira islaana alhamdulillah namni islaama gaa quraana hin beeka alhamdulillah baratte quraana suuraa faatihaa nu qaree suuraa faatihaa marrataanno kosiiku qaraanaa miti saniif inshallah suuraa faatihaa nu qaree du'aa'ii sii tolchine yeroo biraatis yeroo atis reediidha bishaanillee walii finnee waa hunda walii kannine akkasi gad dhufne inshallah taala haasofna inshallah quraana nu qaree inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله وسينك يا باي تك والله قالتومي السنتي سانا بايين سقالتهم فردا ما إن شاء الله تعالى فولدره هو مالتو قرتي حواس مسلماتي فو حواس قرتي كان كريستانا كمنا واقعفتا قرتي بروتستان هندا والكيس أمانتي هندا جرا حواس أورومو كان كيس بورانا كيس اللي كسمتي ما حواس خنافو قرتي أكا منتي إسلاماتي تو مالتو الشو بربادا حواس كينافو قرتي كرا قرتي سوشال ميديا تين قرا كوميدي تين مال قرتي تولشو قرتي وجهتشو بربادا فولدره إن شاء الله أني وان تكوبيتا channel كيرا وان كارنت فوجر أيه وان أمدي ماجر أكس كانني وانا قرتينا ميرا غرفة أكس نمبر 6
So waan dhugat karaga jirkaan namaan barsiisu fedhe. Tagari faan sitti dhaabe tagari ammoo inum tochaalle. Finance. Duuba gosaalee laalu anini diinillee ati akkana namni kun kiristoo namni kun akkana waaqeffataa qabu. Maan jennaan warri na sappooti nam hedduu. Akkaan. Gos cufaa diini cufaa namum cufaa na sappooti. Kanam cuf gammachiisanii. Ka diini tokkollee hin jibbiine maan jennaan namni afaan keen dubbatu kulleen ka kiristaana jira. Akkas. Ka islaana jira ka waaqeffataa ati faan suni jira. Akkas. So an cuf tokkollee ka an jibbin jiru cuf hin jaaladha. Akkaan. Cufti uumam rabbi guddaa nu uume nu cufa. Akkas. Duuba waan baay'ee waan dasaatti qopheessee jirti. Akkaan. Maashaallah. Wanni ani isa gadadhu. Ayyee. Amma tan namatti akkasuma surprise isan tolchu. Akkas. Wanni ani isa gara subscribe naa tolcha. Channel ki Bahaaliyakee TV. Aye like comment na gulia fula chufa. Akkas. Instagram ile Bahaaliyakee mwenyewe. Twitter ile Bahaaliyakee mwenyewe. Facebook use Yusuf Inargat. Okan page kiya use Yusuf aka Waria Bahaaliyakee dan. Okan gadumte Bahaaliyakee TV jiri Facebook ile. Tanale wesana hordoftan. Akkaan. Aye ijoollee qarqaar suni jiran malee ta Oromoo. Channel warraalee subscribe fi guyyaa support kennaaf. Maan jennaan wartaka nu obboleeyyanii. Channel warra sullee tokkine obsinaan TV jedhan. Gaan dhibiine abdii Oromoo jedhan. Kan dibilen obbu tube beden. Kan dibilen robe tube. Kan le kiya tiya. So warkan cu fordofa gulia support kenaf. Tokribi jirka afam burji le nojat. Abba kora edan. Akkaan. Kulenu le warum taka. Ka abba abdi edan tokko jir. Ijoolleen teenta waan kan hojjattu hedduu jira kan cuf guliyaa support kennaaf. Si galtee? Afaan Oromoo afaan Booranaa hojjattan cufa wanni ani isa kadhadhu sun tiyyaalle beeta waan ofii feetu waan obboleessa keetillee hin fedhedan. Dhugaa. Anta ofii fedhu obboleeyyaatti sullee hin fedhu. Akkas. Walum qabannee wal jabeessinee waliin jirra keenya keessa waliin jirra. Akkaan. Fuula jirtaniifu biyya san jirtaniifuyyuu nu dhaqqabuu dandeettani namba tiyyaallee abbaan fedhulle ati weessitee kennitaafi namba tiyyaallee na dhaqqabaa kawayin hojja waarka qabaat ka mallaqa faa beesse faani nu dhaqqabuu dandeettillee nu dhaqqabi. Akka ispoonsaa faa nuu kennuu dandeettillee nuu kenni. Yoo aayidiyaallee nu dhaqqabuu feetellee aayidiyaallee nu dhaqqabi. Idea kana jira dhiiroo akkan tocha. Yoo yarra dhabne agarteellee gorsaallee nu dhaqqaba. Nu gorsan dimnu. Akkas. Yoo waan tasaa nutti mufeetu nu armu miisaan caqab. Qaalolee dhuunfa dubbate. Akkas. Sheekh Raayyaa yaa dubbate. Tokkdibi Naasir Hamza jedhamu Naasir jedhan. Naasir Sheekh Jamaal Aliyyee. Warri kun cufee dubbate. Ammoo warri kun ilmi qaba akkam tulleen dubban gorsum naa kennani. Alhamdulillah. Galatoomaadhaan. Maashaallah. Waaqi ilmi warra dariinaa fi waaqi janna kennee fi waaqi waan kheyrii akhiraaf addunyaallee kenninaaf. Amiin. Du'aa'um tochaaf warraalee rabbi waan dasa kenninaaf. Akkan. Akkanum nu gorsaa nu duriyaa. Viidiyoo tokko jira ta'anii girgabbaasu. Ayyee. Qaalolee sullee kadhachuu fedha. Irga bu'aa chaanel kiyya. Waan sun jabeessaa jechuun ni fedhu waan aadaa biitii aadaa jabeessitee diini laafisitee jira.
tan gabbaasu fedhan qabadhaa jedhaan. akkana maashaallah akkas da'awaa tolchaa jirta da'awaas tolchuu qabda karaa hundaan kallattii hundaan akkas hunda gartee hawaasaas gammachiisaa rabbii keenyallee gammachiisaa akhiraa teenyaafillee gartee ganda gartee akhiraa saniifis haa hojjannu jettee inshallah atuu gartee waan gartee badii kan kee ofii hin fudhata namni wal sirreessa bakka badde video hin tolcha inshallah sheekootii maqaa nu balleessee jedhan kan jedhus inshallah poole saanaa jedhee dhiifama akkasitti hin feene ani gartee jedhee gaa aqlii qalbii tantee siitu beekaa inshallah taala hulii waan dansaa waan bareeddu hawaasa wajji kan sheekootiillee nulleen daawwannu nullee gammachiisu hawaasa hunda gammachiisu akka gartee gadhuftuun gartee inshallah taala we hope rabbi irraa hawwina baay'ee galatoomii sa'aan kun saa gartee saan baay'ee namni gartee maatii waliin rafu gaafii dhibii kasin gaafatini jira useen gaa laazima namni gartee maatii irraa gisee dhufu laazima namni hin fuudha maatii horata useenoo gartee baadoo ama gartee waa fuudhee jira jedhan baadoo qarin fuudhee inshallah gartee dubartii dansaa tan gartee amantii jaalattu saba isii jaalattu waa hunda bareeddu maashaallah kan gartee tan beekumsaas qabdu qabeenyaas qabdu rabbiin si kannina jennaa du'aa isii tolchina inshallah taala guyyaa tokko maal weedingii keetirratti illee invite nu tolchuu mala yoo rabbi jedhee dhufnee du'aa waliin tolchina baay'ee takka galatoomii wallahi galatoomii waan isin jedhu jiru waa hunda walumaan sirreessina wal gorsina advice wal tolchina yoo ati balleessites wal gorsina yoo an balleesses dhuftee wal gorsu privateedhaan bilbilaa walii bilbilee namni galtee wal gorsuun dansaadha tanaan jedha dhaamsa biraa yoo qabaattee hawaasa keenya gartee hunda du'u mala deebuu dhabu mala addunyaa kanarraa labda tuna kufa leo ama kesho or next week nam beekun jiru inshallah wallahi is death is gartee always guarantee nam hunda itti dhufti xiqqaa guddaa muzee gartee hundaa'u saniif malee mee inshallah taala waan gartee faransi deemaa jirullee nabiyyi keenya muhammad mutummayeetu gartee arrabsaa jiran kanarraa hoo obboleeyyan keenya maal jettaan inshallah taala tunamma dubbi miishoti dubbi obbaasanii miyo tuni gartee last advice dhaamtee hin deebina maal party wali gad deebina waliin dhiifnu beekta hin dhufna naafeetiin dhufna arra sa'aalleen hin deemte saan baaya baana sa'aalleen sibiraa deemte sanumaaf jedhee malee yoo hin haasofna jenne maal bishaan gaffidattee atis soda fidattee miiraallee gaffidattee aleelee yoo jiraate hunda gaffidatte akkana akkas taanaan alhamdulillah maa naafete takka ree warra waan sigaaraa miiraa tokko ati rabbiin si bless si tolchee bar alhamdulillah jedhe maal meenoo nama fixaabeeta miiraa akkuma gartee mbuuzii nyaatanii namni mirqaaneetuma deema sani mee inshallah taala advice ummata keenyaan jettu in 1 minute inshallah si khanna anaafis warra nu daawwachaa jiruufillee akkasumatti nama hunda warra gartee gruppii kan kee waliin hojjettullee warra gana gaffinna gartee comedy warra waliin hojjettan san hundallee inshallah dhaamsa ati qabduuf inshallah meeseejiin jira ani wani anjeluni kwanza fan city supporters city galatoma iran galat gudda qabdan iran akkasumna birejaa isanin jedhe taani tuseme ijoollee ammata talent qabdu akan waan hamtufa hojjettaniillee jedhina waan dansaa irra hojjedha talent qabdani talentiin dansaa namallee lipitiina beesellee irraan argatan akan maan jedha namta wanna Nairobi keessan taa'u talentuun taa'u waanumaan hojjedhi qohan akan so never give up if you have talent wasadi eden kawaida prayer passion mashallah persistence ojatin rabbaka ki hadat khatwan sun fedi keessa qabd katin if feda onni keessa qabd ya rabbi kiya tet kadat akas manje nana ni adu channel waan kan isteenin challenge du kebay amora barki ardur kabada rabbi kiya waan kan feda rabbi kiya na sablisi ere kadat wani da sale ga gari arakati gadin duft duga subra akas you struggle persistence agarte if they struggle sun akas
amwanni ajeruun tan prayer passion persistence tan qabaadha jedhaan taani leeni warri akkamtuun irra dubbatee leeni akkan yaa bira deemes akkas alhamdulillah ammeen tokkollee hin qabuuf maashaallah yaa saamee fi yaa bira sanii deemedha akkan wam tokkamtuu tokkollee onna keessallee namaan qabu yaa dhuftee yaa taate yaa dabarte yaa dedeeyyuu akkas let's think about future banansan future akkas kaanin kana gorsee galat qabdanidha fudhadhe advice akkas qaalole teenne alhamdulillah cufa galatooma jedhaani waan dhibii sanii qabu du'aa'uun sanii qabedhaan akkas si galtee ijoollee waliin hojjannu sunillee viidiyoo sun hojjetan garta namutayyoo san yuutuub dhaqxani channel lamma qada sun cufaayyuu gubbaa jirti dhiifamii kadhan akkan ka warraallee waliin jiru bas taate warrillee yaa dubbati akkas hagan waan namtuu qabnu warruun qarqaaraa waan sun cufa hojjadde akkan duuba waan politiksii maani waan duugalle cufeetu dubbatanillee naam wanni namaan jechuu fedhu yoo channel nam dhibii irraan nagartan akkas namuun qarqaaraa irraatti hojjadde aayidiyaan sun xiyyaaniti fuula biraatii dhufte judgment fuula biraatii dhufte do not judge me akkas personally please that is what I beg do not judge me on another person's channel when you see akkas I'm just channel in that channel akkas I'm just a cast nikusaidia tu nam karkara sunumale wani dini njir akkan yo amwan hamtu channel ki guba garti Bahaaliyakee TV simun kan ke injira wan fetena anje akkan simun ada ina gafat akkan sunini kubal jala inqab wana mo idea ya yuntatin idea nam dibi wallahi irana hadani iratu anantuna anjedani dasani to wallahi kawanka kesa hubatani jedini dumani waan nilisani jedu akanuma galatoma isan jalada abshir nuwartaka akkan an Kenya jira akkas inshallah lafsun chufa akkan lafna mi ke njirtu buese du be sangam machisale inshallah yakkan inshallah mare nam garte kaysumma fi when you invite you give them wa khanitafi marsi kanare sila qabade kofi matana tante kofi kan ke fakati kofi kanuma si khanna zalai ana si khayata mashallah kana ka yenne inshallah khairi walin hojjanna baye gaje al garte sijui alf marra alf garte galatomin sinjara baye galatomi jiru bareeddu jiraaddu inshallah ta'ala du'aais nu tolchi nun dagatini wali gaddebina yero garte time yati qabdu iska jawla kelalle akasi gaddebina inshallah waan garte walin hojjanna waan khairi drama waan islama ratti walin garte dufne akasi walin hojjanna inshallah ta'ala idea wala rafudanne attack walin gonu blame oso walin gone wal dubbanne teenye walin garte discuss gone akasi walin hojjanna ja baye galatomi nubira guyya isin bira halkani garte halkan gaari rabbi si tolchina garte mal janare wan bira rabbin si kharadda atillen rabbinu kharaddu mati te kaysa rabbi si hadisu badi tante makosa tante unda rabbi rasi dabrinna garte video kaysa wan ballestes atumman sirrais inshallah ta'ala tanuma sin janna inshallah baye galatom yero dibi walin gaddufne garte gaafi baye barreysani sani zero biri dufne gaafi san si gaafadde kasi walin debisna amma galatomi saa bareda saa garte between garte maybe maghrib and isha after asri saa namni garte mira nyaate mirqane soda garte kubba kana fi kidogo wa jede njugu tan tinyate yero tan gaddufne walin bashanna inshallah ta'ala akanan sinjada baye galatomi Bahaaliyakee maqa kanas mashallah maqanu himte
akkasuma Bahaaliyakee ka Bahaaliyakee akkasumatti taa'ii siin jedha baay'ee galatoomii rabbi si haa jaalatu anis rabbi jechaan si jaaladha amantii waliin qabna afaan tokko dubbanna saba tokko irraa Oromoonu Booranaadha jabaadhuun siin jedha I'm proud of you jabaadhu gartee waan gartee namni gartee somehow gartee karaa biraatitti tinki godhes inshallah qaaluu teenyaa sin xiqqeessini kan jedhan qaalluun xiqqeessine ettee atillee inshallah taala irraa deebi'ettee advice fudhadheette tanuma yeroo dhibii keeshoo maybe next week next month next year wali gaddeebinaan sin jedha baay'een haa galatoomii assanti saana gartee galatoomiin jedha maal jedha reegaa sillee gallakkisuun fadhu silaa waliin teenyaa haasofni dhumatu nuti nu biraa guyyaadha amma deemi time rahaa godhe sin jedha awwanni dhibiin akka dhadhu eebbi kana dheebbinaa tocha du'aa naa tocha jedhaan du'aa naa godha jedhaan akkan fula jirtanii guyyuu akkasii goona wallaahi walii alleen fula jirtuutti du'aa walii goona abshir du'aa teessan fedhaa akkan challenge xiqqoo tokko tarkaana qaba abshir sii goona uumaa challenge rabbi keessaa si baasin challenge rabbiin guddaan keessa na baasin na du'aa naa tocha hasan hin jedhu آمين آمين إن شاء الله ربي سياباسو ربنا سبلسوت يجون سيهلف جدر كان سبلنا أكاسي وما ولي تولجنا والله ولي قونا إن شاء الله يرو براتي ولي قد ديبني أكاسي ولين هاسوفنا بارتي تو ولي قد ديبنا وبريجن كي جافي ديبي وبريج سخينيا كوميدياني غرتي كينيا را نام بورنا نام إسلاما غرتي Bahaaliyakee kan beekamu Hussein maashaallah baay'ee hagalatoomuu akka dansan nu gammachiise indallanne isiniifillee irra dabre isinii dhiise advice sheekottillee fudhadhe jedhee mako tan fuuduraa fuucharaa waliin haa hojjennu yoon amma balleeyse advice naa kannaa koottaa wal haa gorsinu waan islaamaa irrattillee waan baay'een hojjedha jedhee galatoomaan isinin jaa ahlu dhikri daawaa shoo warratti isin afeeree almost garte deeqa digdama haasofne jennee sa'aata haasofne nama folchiin jedhaani isarrattiin dheereyse warri nu daawwattanilleen poole saana isin jenna dhiifama warri gartee rafaa nu daawwachaa jirtanis galatooma jenna hundi keessan rabbi jechaan isin jaaladha rabbiin guyyaa duunu nun xiqqeessina gartee guyyaa qabrii seennu nun xiqqeessina guyyaa fuula isaa dhufnu nun xiqqeessina warra jannataa rabbi nu haa tolchu addunyaa irrattillee jiruu bareedduu nu haa jiraachisu beessees fayyaas nuuf haa kennu beekumsaas gartee rabbiin hunda waliin nu haa kennu beesseellee rabbi nu haa kennu tana jenna galatooma we proud of ana ummata kanarraa ta'uuf saba kiyya Oromoo irraa ta'uuf baay'een gammada galatooma keenyaanillee lafa dansaadha achi keessa turre maashaallah biyya rifuujiifillee taatu Oromoo Booranaa garri hundi nama jaalattu saba keenya maashaallah warra namsimatu jira kuno yoo barbaadan isa bira dhaqa obboleessa keenya nyaamochooma waa hunda isin nyaachisa tana jenna inshallah halkan gaarii isiniif haa taatu ahlu dhikri daawaa show sagantaa nagiyaa fi rahmanii nabiyyi keenya Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi isaa fi maatii isaa kan dhiiraa fi dubartii warra isa hordofe hanga guyyaa boruu siikuya mishootitti irratti haa jiraatuun isiniin jaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nageen haa jiraadhu seenki galatoom